Nuun deemuu hin danda'u kanuma wanti jechuu barbaadu. Nuun deemuu hin danda'u maammeen. Maammeen bar nama mubaarakiin dhiifaa wal gaafachiifamee daqiiqaa sekendii keessatti yaada jijjiiru bar yaada saa sekendiitti jijjiiru maammeen. Tokkuma yaadan qaban. Tokkuma. Itti fuf. Mubaarakiin galchu. Atto ko dhaggeeffadha. Maammeedhaan hin xiiqeffatina. Maammee fi lafiitii guufattanii deemuu dhiisummaaf xiiqessanii garuu maammeedhaan hin xiiqeffatina. Maammee siraanu yesarraano maammee wajjisaa hojjeta taara. Maammee moo fi lafiitii buufachuu dhiisummaaf xiiqessanii abbaa barbaadan fi lafiitii godhadhaa. Maammeen dhagaye maammeen achi sin baasu maaliif jedhi na gaafadhu. Maammeen kun achi sin baasu maammee jala hin deemnu sin jedhe. Maammee jala yoo deemtu karaatti sin buusu. Rakkoon maammeen guddaan qabu rakkoon nan irraa qabu warra si fakkaate siyaasa beeka akka itti nama jallisu beeka dhufee gara kee si fakkaata. Amma qabii ganna lakkisi siifan du'an ni jedhu kuni borimmoo sin ajjeesa jedha. Xabiyaa isaati jechuudha. Wabasa keessa jiru bar borimmoo sin ajjeesa siifan du'a siifan gaggabay guyyaa lama booda immoo sin ajjeesaa. Maameen bar nama mubaarkii walitti araarfamee guyyaa lama lamaan gadi ba'ee caffaru bar. Sibira jira. Kan tiibaa Finfinnee ta'ee bulchu malee waan gallee jira. Qoyyame waan tokkummaan hin galle wayii jira. Maammeen nama mansiisaa jedhan. Warraaf abbaa mana ta'anii mana keessa waan isiniif dhugoomsaatanii. Achumaan anatu laayifii seene. Anatu laayifii seenennaan warri na jaallatti badaa jechuun adinaaqii kooti. Innaa qoyyaa nama sadaffaa viidiyoo waraabaa warraaf abbaa mana kana ta'anii laayifiitii seenanuu na argite. Maal jedhe achumaanii abbaa mana zigiu saasaa mina zigiu cufituu nama amansiisin jedhe abbaan mana. Viidiyootiin sun naaf ergamteetti badaan kolfee. Maaliif ennaan warraaf abbaa mana ta'anii isin adinaaqii kooti inni adinaaqii koomiti. Ituuni namananii cufii jedhe. Ilaal tokkummaan kun rakkinni isaa akka inni irratti ilaalaa jiru. Fuula isaa irratti sin calaqqisa. Maammeen fuulli isaa sin beekama bashaasha sanyii mootii nu guzzarma yastaa boqan. Ani mubaarak baga as dhufe akka mubaarak miti. Namni yeroo na raggatu natti tola. By the way. Maal beektaa? Taadha wal gargaarra. Garuu ajandaa yeroo wal qabsiifnu ajandaa jarri diinni jechuudhaan xalaannee itti fayyadamuu qabu. Sii galee. Fakkeenyaaf akka ijoollee jimmatti maammeen ijoollee sooshaal miidiyaa kanarra jiranu hogganee dura bu'ee jalan deemnu xuru no. Gorsa kana nan fudha fakkeenyaaf waan intinaan jaalhaafis jedhe naa ta'aadha. Garuu gaa jaallattus jibbitus yeroo awwalaatiif jimmi jechuudhaan kan isiin tokko taate anarratti. Kan tokko godhe ana. Kanaan dura tokko hin taane miti bibittinnaanii jiru. Bibittinnaa'uu keenya tiyyee nu tuffachiise. Ammas kooda handi ijaaramee jira. Namoonni kooda handi maqaa keessan kooda handi jettanii kanaan dura Mahammad Haafizaa manaamin jettanii jirtanii kooda handi jettanii jijjiirtanii kabaja guddaa qabdu. Kaayyoon isaas immoo kaleessa argitaniittu 5G'n seenaa inni hojjete irratti namni 1,700 hojjetaa jiru. Akkaataan itti jajjabeessaa ture. Akkaataan itti hojii hojjennee galma geenyis argitaniittu ilaali. Ani maammee kookottuuti ani ko nama 2.5 miiliyoon deeggaafee nama miiliyoona 2.5 lafarratti qeerroo foollee ijaaree jira. Hangan am Finfinnee jiru qofatti Finfinnee taatee urgoofte obboleessuuf dhugaa jirtu sitti maanan barreeffama. Dhugaa. Nama natti dhaadatu sii galee sila maammee gootti ani laal maammittiinuma kanatti anu nan dhaadadha achi ba'e maafan dhaadadha beektaa mootiin abbaa Jifaarii Jimma akka duniyaatti dippiloomaas naachoo yaa raadaanichi tokko Dr. Abiy Ahmed argiteetta nafxanyaa waggaa 150 jechuudhaan guumaa qabnu hunda fixanneera argiteetta maaliin akka ta'e yaa raadaanichi qeerroof qarree kutaa Oromiyaa guutuurratti nuuf dhumaa turre. Sila teenye jenne guyyaa eeggannuuf argiteetta Tigrees ting jedhe yaa raadaanichi.
Maammeettiin nutti isin ilaale jimma keessa amma fakkeenyaaf namni maraatuun inni macarrashaa jedhame yaadamu ana jedhee yaadadan. Ilaale jimmaan keessatti isa fayyaa miti. Isa barate miti. Maraatuunis iyyuu faayidaa qabdi. Faayidaanis ከአንድ ሚኒሊክ ከ20 ሚሊዮን ኦሮሞ ጀ ኦሮሞ ሚሊዮን ድግደመራ ሚኒሊኪን tokko nu wayya gaafa jedhu sana oromoon Itoophiyaadhuma keessa waliin jirra turre Iskindir Naggaa jedhe gaafa jedhan sana namitti qofee jiraama namitti naasee jira dhaqee maammittiidhuma si maraatutti jimmaan sana ilaali jimma tinguudhaasaa kana bareechi seensi wayi qaba boombii fudhattee duuriyyee isteedeemii guutu jechuudha qoqopheeffattee jirtu motora tokko fi boombii tokko wareegama goone hadda eessa jira Iskindir dambacaa jira kan akkana godhe simiti Oromoos miti sigale mucaa jimmaa sanyii mootii yanu guzzaar jedhamu pirezidaantii maammittiisan qabadhu kana akka tamarratti dubbattu kana immoo nafxanyaan maammee yoo biratti jette si biraa deemti sabo oduu durii wayii sitti maan jiru wallaahi Lagi naftanyaa biratti itti naasee pirezidaantii wallahi isa waa'ee biyyaa irratti namatti dinqisiifatu keessaa nam tokko maamme wallahi isa bara sana nama taa'ee ilaalu namatti dinqisiifatu keessaa nam tokko kanaafuu nama tiiktookii kanarra jiru waliin nama tiiktookii kanarratti jechuudha ajandaa fidee uummata Oromoo qoodu nama giiftii biizinesa godhate wajjin akka fool dorgomsiifta anuma sila no maamme laanta si jedhe si jaalladhu maamme asaatir maamme gaggabaabsi gogo dubbatu hanga fakkeenyallee dubbatullee nama qabsoollee gaheellee nu hunda qabu dubbatullee maamme kan jenne ati nu deemuu hin dandeessu tokkoffaan sardamta bulchiinsuma kana keessatti otoo amma nuti yaakaanee si jalaa waa fudhachuu dinne nama uleen nutti dhufu hin sardamta bulchiinsa yookiin akka shanan gibeetti nu deemuu dandeessu jenne malee dhimma biraa baasirraan qabna jaalaafis yaa nama biraatii kenni carraa maammeenii fi jaalaafis dubbataniiru carraa nama biraatii kenna namnilee aarra deddeebi'ee nama lama qofa dubbataayi habibi okay daqiiqaa tokko qofee dubbadhee bu'u daqiiqaa tokko dubbadhuuti ati gadi bu'i gaggabaabsi ayye mubaarak na jala dubbataa tokkummaa la boda la minorinat elaaga amma wanni isin beekuu qabdanu ijoolleen keenya tokkoffaa rakkinni keessammaa inni waa faxaruu irratti rakkina qabdu erga faxarame immoo astaayitiitti kennuun kun ila namni isinii olii lafa kanarra jiru sigaleera okay kanaafi yaada kennuurra waa uumuu irratti xiyyeeffadha ergasii yeroo isin akka simbirroo mukarraa kaabaaf kibba facaatanu sigalee namni waa dubbataniin ture erga inni immoo hanguma ta'e tokko dhaggeeffatu sirriitti falmachuu jira nadiifoo godiin facaane nuti durumaan tokko humnee jirra bar tokkummaa keessa nan beekaatii dhaggeeffadhu nan beekaatii maa aneessa ma hangeeraadhaan mee amma tokko humne maammeen isin tokkomte maal hojjettan nan xumuradhaa qoy kunumti yaada gaariidha aajatus amaratus maalis haa ta'u yaaduma walitti simfituuti walitti simfiteera. Maammee bara natu mursiisi. Hai maal nama mursiiftu sukkaara 500 nama galchinka ilaal yaanni isaa waan fedhellee qabatee achi keessatti dhufu yaaduma tokkummaa jedhanii walitti nama fiduun mataan isaa waan gaariidha. Gaafa inni immoo walitti simfidee achitti walitti simqabu isinis nama malee immoo oolaa baattanii deemaa jirtan waan irrina inni qabu achitti walitti guuttatu sigaleera maammee bakka kana rakkoo qaba maammee yoo inni illee achirratti dhufee sagalee erguu dhabe yookiin yaada dogoggoraa qabaate bakka kanatti waan jiru wal bira qabdanii waliin deemuudha malee maammeen nu fuudhee deemu maammeen guruppii sanarraa mindaa wayii nyaataa maal rakkoo maali qaba yoo wajjin deemtan ummata maaltu isin abaare qoy ankanaaf gaaffiin kan koo walitti hin jedhaan jiru maammee arrabsaan jiru suuraa isaa filadheen fide gaddeebisaan jiru bar arrabsaan jiru bar maammee akkan jedhaa jiru maammee isin fuudhee deeme maammee isin hadha jala deemtanu torbee tokkoon ga'u ennaa allayyaatti isin gannaqu amma sobee maal godha hoo namni isa tuqee miira gandaan fidee isinii walitti buusa siyaasa beeka akkatti isin walitti buusa maammee yaadadhaa nama siin jedhee barra nuti warra waa yaaduun siin jedhee barra nuti warra qileetti nama siin
dhaggeeffadhu tokkuma Woy. seenaa maammeen Nuti nama qabsoo agar. inni qabsaa'ee dabarse keessatti gaafa nafxanyaa walitti buusu sodaan ati qabdu mee jara nafxanyaa bira jechuudhaan naqee taraaraa Ni jalqaba laayibii jammare Oromoo keessaa si ittan beekan Facebook irratti si beeka. Sirrii qabsoo situ dura jalqabe ittan beeka. Tigalee girrisaa eenyu kanarra jechuudha. Rakkoon qabu sana miti komiin koo. TikTok irra eegalte amala kee guutummaa guutuutti isa durii sana jijjiirteet. Ati isa duriinuu si beennu miti. Guyyaa tokko amaaruma amma rabsitee kaatee guyyaan ati itti faarsite jira. Atoo dagachuu dandeessa. Amaaruma amma jettee kaate kan. TikTok irra eega dhufte jechuudha. Guyyaa ati jara malee jette jira. Iruma amma rabsitee kaate immoo guyyaa ati jara malee jette jira jechuudha. Eektiraadhaa qabe jechuudha. Yaada kee iddoo tokko hin dhaabdu. Siigalee kun immoo sirni qabsoo keetii akkaataan sodaatamuu keetii Facebook irratti waan dhugaa lafa jiru ansirraa mulqee hin danda'u. Waan asirraa danda'us immoo miti. Waan dhugaa lafa jiru. Waan dhugaa lafa jiru. Qabsoo kee Facebook irraa gootummaa keessa durii abbaan fedhe sirraa mulquu hin danda'u. Waan dhugaa hojjette waan ta'eef. Sana sirraa mulqaan jiru. Eega gara TikTok kana dhuftee akka jaalaafis jedhee hin jarjarta. Ani illee hin jarjara garuu hin jarjarta. Hoggansa keessatti waa balleessita. Nama si lole amma oo namni leencaa si taphataa yeroo Oromoon tokko dhaqee nama biraatti darbate dhuftee gandaaf ganda hoggansa kee fudhattee koodaa yaandi kaa'attee balaa biraa faxxaruu deemaa jirti. Ati nama yaada kee dalagaa nama biraanatti maxxansaa akka biraa san takkaa giftara Oromoo si qabudha. Dhaggeeffadhu. Naziimuu itti qabadha. Takkaa giftara Oromoo hin qabu. Giftaruma Oromoo dhufee dhaabbitti naa kennu tokko hin qabu. Giftarri kan koo tokkoffaa jala Finfinnee kana tokko jedhe. Ijoollee Addis Ababaa yaaradaa jedhan jechuudhaan bootaanaa kennan boriftaan jechuudha lafa barbaadan kaaree minamee kennamuuf. Gaafa mangisii Maammi ati qalal godhifani. Maammi baay'ee si kabanya baay'ee si jaallanna. Maammi koo si jaallanna si kabanya hooggansaa nuun taatu ati jarta. Tokkoffaa ijoollee dhimma diyaasporaa qabna. Daqiiqaa tokkotti diyaasporaa qabna. Nuti qabsoo Oromoo keessatti gurgurannee Ameerikaan maqaa qabsoo Oromootiin Ameerikaan Maamme na dhaggeeffadhuula. Situyyuu muka xilaa funyaan kaa'ee hojjechi hoogganaa. Naziif maal taata ati bannaati? Naziif maal taata? Dhugaa jiru dubbachuu nu Oolota dhaggeeffatan. karaa Maammeen hin badan jaallan. keessanii karaatti deebisaa irra Naziif. Koi tokko maxxanii maabboo. Maammee munyaan kaa'ee hoogganeet oolota karaa badan karaatti deebisuu keessatti hojjetaa jirra bar. Isin oolota karaa badan. Maammee jechuun nama ol ka'ee bar. Ol ka'ee guyyaa tokko eenyu dhaabbate Tokkuma dhaggeeffadhu. Wallahi beekaa keessan irra isa wayyaa'e. Waanan argetu jira. Beekaa keessan irra isa wayya. Nam beeka hunda keessan iyyuu ijoollee jimmaa nam beekaa keessan irra maammee marataa wayya. Maammee dibbaan jirru hooggansaan hin ta'u jenne malee Naziif dibbaan jirru. Naziif yaada koo badhume. Naziif yaada koo badhu. Hooggansaan hin ta'u jenne malee amma tokkoffaa diyaaspooraan qabnu nuti akka jimmaatti qabsoo Oromoo keessatti maqaa qabsootiin birrii sabsabnee diyaasporaa Ameerikaan nan dhinu. Suudiidha leenca gaafa kennuu fi dhabne Mubaarik amma maqaa ijoollee jimmaatti naqee kutaa biraatti gaafa kenne anatu si hoogganaa ana dhiisee nama biraatti kennee maammeen nama hooggansa keenyaan lola banu borgabbayee. Dhugaa jiru kun. Kanaafi nuti maammeen hooggansaan nuun ta'u nuufa jiraatu akka ijoollee jimmaatti qabsoo Finfinnee sana itti fufu akka Finfinneetti san amma kan durii san dubbate namni isaa qabsaa hin jiru maammeenis nuun ta'u Mubaarikis nuun ta'u kan biraa nama tasgabbaa haa uummachuu qabna akka nama nuun deemu. Sinii galee Mubaarikis hin ta'u gargaarsaa maqaa gargaarsaatiin. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Maali jaal hafizi kan inni Mubaarak nuun ta'u maaloo jedhu. Ani Mubaarak takka waan akkana keessa galee beekamu guruppee ijaarte keessa galee waan ta'e dubbadheen beekamu waan inni ta'u ana waan kana akka keessa galee. Ifa mana godhaan waan akkana keessa nan galchina. An takka waan akkana kana hin fedhanna. Biyya addaa keessan adda. Ijoollee sin galchine malee ati gargaarsaa nu taa'e. Malee ati ifa mana godhaati. Waan akkana keessas galee sin beeku galuus hin fedhu. Ani manumti obboleessa keenya hafe owwee jennaan man as goree isin argee yeroo laalu 5G kan addan naannanii natti tole akkam jirtu nagaa keessanii obboleewwan kiyya baga nagaa taatanii hunda keessanii isin jaalladha jabaadha waan isin irratti jirtan irratti isin jabeessuu malee waan biraa wayii keessan jiru. akka ijoollee jimmaatti maammeen hooggansaan deemuu si ta'amoo si hin ta'u. Hooggansichi sila maali sila maal hoogganni akka ijoollee jimmaatti hoogganaan akka ijoollee jimmaatti hooggansa guddaa ta'e Dr. Abiy. Lakki Dr. Abiy Ahmed hoogganaa
Itoophiyaati. Ani immoo hoogganaa ijoollee Jimmaa TikTokii kood 21 kood 21 fi 5G kan jedhamu kuni anatu hooggana maal jettama baale. Waya. Maali sila hogganni? Hogganan hin beekne. Waya Alex, waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sila hogganni maali? Oya tiyyuu Okay. baay'ee nutti hin ta'ina. Maal damaree eegaltamu Alex. Nagaaraa jedhan Nagaa. Kood 21 barreessame jarri kood 21. Jira. Amma maaltu jira filannoo maalirra jirtani? Itti fufi Mubaarak. wayyee Okay. maame al tokko nama dhaggeeffadhu qamaanni hoogganaa gootanii filachuu fi maameen baay'ee pirezidaantii ta'ee baala daraa finfinnee ta'ee iyyuu biyya kana ashkarakkaraa ture hin beekna garuu rakkinni maamee maanni baay'ee har'a hidhuu arrabseedhan waan ajandaa godhamuu qabu qabbaneessee irra darbaara ishee kana bal'ifadheetuman dhufa garuu rakkoon maamee maanni namitti eenyudha maqaan ishee namitti amaaraa kana kan inni geemii wajjin taphatu na yaadachiisame isheedha wajjin gaafa taphatu ixaatiin jaraa biyya kennuudha jimmaanis dabarsee kennan riist jedhe jimmaa amaaraa riist nuuf jedhii gaafa jedhan dabarsee isin kenna isin gurgura shakkiin koo sodaan koo bakka kana irratti baay'ee iddoo namni kun jirutti maammeetti kanaan dura simeera ammas akkam jirtu hundumti keessa Alex akkam wayyee nagaa jirtu jirtaa raachee nagaa galata rabbi Mubaarak bilbilan kaastu innaa Hoyyana. ture Alex namni baay'een sitti mufateera maamme qaldii ishee geemii irratti siireesii ta'itii taphadhu Alex, gorsa kana fixnee jirra. Ati maaliif akkana kana kan na deddeebiftu? Wanti guddaan Jimmaan keessaa akka galfachuuf yeroo danuu luxxu itti Alex kiyya si mijaa'u si milkaa'u professional political leader na bari nu hubadhu. Yeroo waan tokko dubbattu maaliif akka dubbattu si beeka. Nama kireet godhattu dura ganda kee irratti ijaarradhuuti kireet godhii jabeessi. ani ni jaaladhu baay'ee ganda irratti waa ijaaruu Maalchee? maannim yaaduu Jechuun waa ijaarradhu kottu Jimmaan keessaa amma waa'ee leedara Jimmaa. Kood 21 jirtanuu babbarreessame kood 21. كود هاي عند راس مثال يبان يجرى والله يا كود هاي عند مرتقي سنو بروفايلي كيسن كود هاي عند جلاتي ما كيسن تجرى كود عند قداتين وي فنجدي وجينو جتميرا bakka Rwanda kaasir bakka badbutoo akkasisafu Alex لا 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 تدمر حيانا على يا جمال فكري على لا iska wadanya una Mami hata kwa rati du Okay, welcome. Mubaarak Musamma Wayye Rache. maalidha messengerin Messengerin mana jala entrate himannan ni jala kubate bannati. yeroo tokko naan yeroo meeqan message siif erge
Ati bayi Mubaarak. Murad. Tokkee. Nuti kooda haan didam sodaannu. Kooda hayaan. Feemasiidhaan minaamidhaan tun taane namummaadhaan namni kabajama. Nutu saleen jedhe feemasa kee. Maamee nu kabaji kan maamee dhiisi kan nama dandeessudha. Antinaa si fakkaatudha nama biraa kabaji. Qoy maamee. Maamee kun. Kooda haan ijaaramne jirra ijoollee shanan gibee faayijii jedhamudha. Kooda haan nuti goota. Maamee maamee koodina yaaddi maanaa samaanni dura nuufi kan barree kamitti akka ta'a. Gara keenya Tokkee yeroo biraan deebi'a. Isinin jaaladha. Akka tokko sibiraa jennaan as gohee. Caatii qabrii irra dhaabbate qaamtee maamee. Qoy Alex Mubaarak dubbatu. Ani Mariyoo ijjiran see bakka ijoollee. Natti gootee anis danda'e. Mariin jiru. Maameen akkaataa balaashesse adeemsi maamee sirrii miti jedhudha. Mubaarak maameen akkaataa balaashessaa jira malee adeemsi maamee guutummaan guututti sirrii miti. Jalqabaa kaasee hanga xumuraatti kan jedhu yaada qabnaatti hubate yaada kee. Ani maal egaa wallaa. Abbootiin keenya xixiqqeeffaman dheengedda goonni dhaqan sirbu gala sirba malee dheengedda dhaqa sirbanii galarrattuu nu yeellaasisan hooggansa maammeetiin. Kanaaf wannootuma akkasii waa biraatii miti nama lollaa eenyu taanaa miti. Of kabachiisuu fi gaafa namni waan hin taane dubbate wannoota akkasii irratti maammeen dandeettii hin qabu dhaqa sirba dandeettii hin qabu waan jedhan wama akkasiiti malee waa biraa hooggansa waa biraatii miti akka Finfinneetti silaayyuu akka Oromootti fudhatee jiran Oromoo kenneef pirezidaantummaa. Mubaarak dabalata beektaa waa tokkotu jira. Maammeen in argita yeroo sii walitti araarfamuu fidame dhufee boo'i nama boossisa egaa jechuudha. Jechuun akkaataa dhiifamaa namni isarraa seeran argu. Sababni isaa hin beeka siyaasa beeka akkatti jechuudha. Guyyaa lama ooleen bulu yeroo dhukkee sirraa qaba. Akka sana waa hunda keessatti Amaara bakka bu'ees yeroo argaa turte. Oromoo kana dabaddabaa ture. Guyyaa lama turu sunis ammoo Oromoo bakka bu'ee Amaara gara likkii galcha. Tigiree bakka bu'e guyyaa lamaan jijjiirama. Mubaarak eenyuun pirezidaantii maameen yaada dhaabbataan qabu. Gaafa sitti araarfamuu fidu ol ka'e ol kaafai. Achi bee sa'aatii lama gidduutti yaada isaa jijjiiru. Emanany na tolali. Karaarransi qaba. Waa jirtu akkana bilisan sii fida. Mubaarak inni hadha alhamdulillah dhufee mana keenya hadhanuu walqixxaate ta'e kaleessa sa'aatii koomentiidhaan hin haasa'amne anasirra deemaa ture biraasan. Dhaggeeffadhu naamani karaan kan koo karaa bilisaati. Karaan kan koo adeemsi ilaala. Inni yana gursarra nyabbaatu. Dhaggeeffadhu. Hundi keessatti warri naan gafaa warri naa qutisuu hundi keessatti iyyuu kunin jaalladhaa naa jiraadhaa. Rabbi dheeressuu. Nudisteen deebi Mubaarak nudisteen deebi. Hin deemin hin bultuu. Nu keessaa baditan. Yuut godhateeraa dubbadhu. Hin qabaa. Ayyee. Mana godhashii. Mana biraadhaa. Wanti walii gannee irratti fudhataa takka ijoollee jimaa tokkotti Mubaarak. Maamee Mubaarak gurupicha keessa hin jiru maammeedha malee maammee. Tasgabbooftee ijoollee kanaan haasa'uu hin dandeessu ati. Waan isin barbaaddan wallaahi. Angara kooti waan isin barbaaddan jira. Dalagamaa barbaaddaa. Garuu gara obboleessa keetti hin jedhin malee Mubaarak keessan nama baay'ee ture. Reef kabajamuu jalqabee Mubaarak reef sodaatamuu jalqabee isa dhugumaa. Dur irra keessa sodaatu turan. Amma isa dhugumaa sodaachuu jalqabe maaliif? Kootaadhaan jimma taanaan hundi keessatti jaalaa warri irraa chawoo nagaatti. jimma ganaa jimmaan ilaalan qaxaqaxee sooshaal miidiyaa kana irratti kootaadhaan wallaahi
bakka kood haya andi jiru hin sodaatamu. Maammi Shamarran koodiyaa keenya yaa'andi abbaan maal feete haasa'aman nuuf ibsine dhaggeeffadhu. maammi koodiyaa yaa'andi maal jechuudha. Buujaleen abbaa argee jechuudhaan dhuftee jimmaan hin arrabsitu. Goota jimmaas hin tuttu na amani kana booda ajandaa juunuun kennanu malee na amani. Illaalta ilaaluuf deemta bi'iznillah. Maayit maamanna. Wasaka haadha siidhaa keenya kaleessa dhaggeeffadhu. Kaleessa tajrii galchanii fidaa ijoollee jimmaa mudii qabannaa fidaa namichattiin harree saluudhaan jechuudhaan beekamtii qabdu iluusiin jedhamtu fidaa ijoollee jimmaa jedhee tajrii galchee akka inni itti muudii nutti qabe sana booda maal jedha koomentiidhaan ofumaa isaatiin riikardii qaba maal jedhe beektu ilaalaa shaakiraa jimmaa ilaalaa jarri jibbarraa qaban maa inni waan tokko itti Maammi dhaamsa keenya akka nama beekamtii qabuuttis akka nama dandeettii qabuuttis dubartoota keenya gaayyaa jechuudha. Kan achi jala deemee aadaa afaan keenya irraanfatee aadaa afaaniyyuu jechuudha. Loqoda jaraa warra haasa'aa jira. Warra kanaamee kallattiidhaan dhaamsa dabarse. Isa waa'ee hooggansaatiif eenyu irratti. Amma icciitis kan caccabsee baasaa jarumaa rakkoon guddaan jirus bakka sana. Kanaafuu maal jetta? Dhaggeeffadhu amma koodaa yaa'andi namoonni hin seenne seenaa. Koodaa yaa'andi kaayyoon isaa siyaasa paartiin deeggaru paartiin balaaleffatu dhimma isaa miti kutaa namaa hin jibbu goota namaa hin jibbu goota oromoo hin jibbu goota alamaa hin jibbu rakkina ilma namaa irraan qabu kaayyoon isaa jimmaan kabachiisudha. Siigalee shamarran keenya keessattuu shamarran keenya nuun arrabsinu nuun gorsina malee shamarran keenya keessattuu ijoollee jimmaa sanyii mootii carraa argatan kanaaf isa nuu bibittinnoofnee bakka adda addaa kana faffacaane kanaaf jechuudha. Dhalaan keenya gaafa baatee waa dubbattu dhaqanii koomentiidhaanis viidiyoodhaanis gadi garagalchanii waan meeqa jedhanii arrabsanii akkasiin waa'ee jimmaa hin dubbanne kan jarri ashamaaqaqaa turanii jazaa jaraan deebifna laba qal'oo maxxanu. Koodaan jechuun isaa tana balbaal jechuudha. Koodaan jechuun sababa jimmaa nama tokko hin du'a hin wareegama hin kabachiisa yaaskabbiraa dhikkabbiraa lama nani. Jimma kaayyoon isaa tokkittiidha maal? Jimmaan tuqamu abbaan jifaariin tuqamu dubartiin jimmaa abbaa jifaariin deesse goota deesse ana deesse abiyyiin deesse sin deesse sii gade in kabachiifnan siin jedhe yoo siin dogongorte illee sitti bu'uu hin dandeessu sodaattee dhiifta kabajjee miti sodaattee akkatti sodaattee nu kabajju goona amanañ. Maammi galatoom alaabaa bocame sanaatti dudduubba jira akka naannootti kana naa deebisme. Maal ta'e hin dubbatu? Okay, nuti godhatee jira. Ilaa wanni sirbachuu qabdanu maameen nama tokko nu keessaa akka ijoollee jimmaa nama tokko wanta biraan qabu. Fakkeenyaaf maameen immoo oolota karaa badan karaatti adeemsisu rakkoon qabu akkuma fedhe olii gada raasu. Ani rakkoon maamee utuu maammoo hooggansatti kennite bora layyaasi naqaadha. Maameen sin abdachiisu layyaasi rakkoon guddaan maameen qabu karaatti si buusa. Si waliin gargaran qabu. Lafee gootota ijoollee jimmaatiin akka kakatu. Lafee ijoollee jimmaatti. Oolu gatee deemu. Akkasi. Akkasirratti olii galla. Goofa dheedhiin immoo. Ilaa dhaggeeffadhu amma humna garan sitti himaa. Dhaggeeffadha. Humna garan sitti himaa. Ayyee. Waan tokko ittiin isinitti himaa. Ittiin isinii gabaabaa. Amma humna garan dubbadhaafani. Illaa dhaggeeffadhu. Viidiyoo banee dubbadha. Wanti guddaan ijoolleen keenya nuti abbaa jifaar malee duubaadha. Wanti guddaan important main point. Wanti guddaan nuti abbaa jifaar malee uqate illee ilmeen qabna. Namummaan qabna. Nama duniyaa kanarra jiru nuu caalu abbaan jifaar. Ilaa kana qabadhu bareechi. Wallaahi isa dhugumaati. Abbaan jifaar jechuun nu sayyidii keenya, awliyaa keenya, sigalee moodela keenya, heerroo keenya karaa isaan deeman irra karaa dandeenyu hin deemne. Masalaa isaan dabarsiisaniin baxababna xababiidhaan beekumsaan yookaan abshaalummaadhaan yaadaadhaan ardunnaadhaan waa hunda guuttataadhaan nu hoogganan. Ituu namni keenya tokko jechuudhaan ituu waan tokko hin ta'in maslahaadhaan jechuudhaan isa biyya keessa jiru miti isa biyya ala. Gaafa namni isa biyya keessa jiru minilikii waliin walii galuu dadhabu isaan duniyaa waliin dippiloomatii qaban. Powerful naachoo. Powerful. Isaan eenyuun abbaa jifaar. Maali hojjette mootii king of abbaa jifaar. Dhaggeeffadhu abbaleessoo. Akka biyyaatti of ijaaree biyya danda'aa ture. Eenyu abbaan jifaar. Biyya hoogganaa turan akka mootii. Isin immoo sanyii mootiiti. Yanuguzaar dhaggeeffadhu. Yanugu
zar dirqama sii galee kanaafuu ijoollee jechuudha milaal sooshaal miidiyaa irratti yeroo dubbattanus irra dibaa dubbadhaa yeroo nama qeeqxanu gowwaan ta'ina maaliif fakkeenyaaf akkasii dhufe kanaan callumattee fakkeenyaaf takka asliidhuma isa horii namicha qabrii cabsee bee takka jara qeequ argiteetta ijoolleen arsii ijoolleen sikkomaandoo takka namni duuniyaa kanarratti wallaala namni duuniyaa kanatti nama rabsoo malee faarsuun beeku. Geema staayilii ni taphachuun beeku. Muudii isaa namatti hin tolle. Fuulli isaa namatti hin tolle eenyuun yoo itti asli akka jarri kabajatanii nama godhan ilaala. Kabaja jarri suphaan tokko asiin dubboo dibe tokko dagalee maal godhee kabachiise. Dhiisisa kokooti lafarratti nama waa hojjete miti. Ituun an jechuudhaan Oromoo kutaa biraa ta'e an siidaannaa hojjetame obboleessoo. Yaa maal hin ta'e? Think of think. Take care. Okay, galatoom. Amma waan amma jetti kaadatti waan dhabdee qabdu yaadni keessatti. Okay, dubbadaash. Okay, dubbadaash. Tokkummaas haa ta'u, jaalaafisiinis haa ta'u, aamuyyees haa ta'u, umariinis haa ta'u. Erga dhuftanii guruppii kanatti taqalaaqaltanii gaatanii nuuf deemuu hin dandeessu jettanii keessaan haasa'uu hin dandeenyu asirratti maaliif qilleensi nu galee? Yaada gaarii. Yaada gaarii. Fakkeenyaaf waan guruppii keessatti haasofne aangoo guruppii keessatti isaa kennamu. Nuuma dhuskinee maal gochuu hin dandeenye sila maal keessaan jira. Guruppii keessa jiraachuun kun mala dhagaye. Achi keessatti aangoon guruppii keessatti isaa kenname miti. Miidiyuma hawaasaa irratti waa'ee ni dubbate xiyyeeffadheeti kan dubbadhe malee dhimma guruppii wal qabsiisee miti. Guruppuma keessatti miidiyuma tiiktookii kana gastii bakka galuttis hooggansaa fi hojii gaggeessaa ta'e yeroo tajaajilaa jirutti maammeen hin abdachiisu. Aangoo isatti guutummaa kenname hin argine. Garuuti dhimma isaa keessatti kanatti wanti inni gammadaa jiru iluudha asliidha jara jimmaa jibbanu siin jedhe obboleessoo. Qaawwa kana qabatanii riikardi godhatanii akka fedhanitti riikardi godhatanii inna sana gaafa hamleen qotu qabu samaa hin Maamee amma hooggansuman ta'aa dhiisaa rakkoon qabu jechuudhaaf akkuma kanatti. Adeemneen jaalaafis. Kan keessis natu salee obboleessoo. Siigale hooggansummaa isa kan maaliiti? Situma hooggansa lafarrattan baay'ee hojii hojjetaa jira. Ani eenyu na bakteettaa garuu namni itti naasaa jiru. Tiiktookii irratti siinaa sunnaan riyaana godhattee shadhafataa. Tokkuma. Waa. Jaalaafis. Jaalaafis na dhageessaa jaalaafis. Jaalaafis akka Nuti biraa barbaadde jechuudha nuti maatii wajjin maal barbaadna garuu Jaalaafis. Dhageessaa. Ummati al tokko dhaggeeffadha. Ilaa miidiyaa kana ergi asirra dhuftanii nama tokko arrabsuuf furmaata godhina. Nama tokko illee hin arrabsiinaa. Waan haasa'uu barbaadan gilxii godhaa dubbadha. Halaas nama tokko Maal jechuun arrabsine hooggansa Genne malee eenyutu arrabse? Abbaa arrabsuu barbaadan naqaa mana keessan banadhaa. Abbaa barbaadan irraa dhukkee kaasaa kun miidiyaa tokkummaati. Gaafii qabu abbaa barbaade seeraan gaafatu. Tokkuma ati mana kee kabachiisi obboleessu. Ajandaa fiddee mana kee kabachiisi. Ammaamee bara arrabsaa. Ammaamee dhagayi. Akka goota ammaamee arrabsaan jiru. Ammaameen isin buusatti yeellaasu jedhaa jiru. Mana bara ammaameen hawwakan hoosiitti kenni sana rakkoon qabu. tokkummaa Harka kootti nu Maaftii qabna kana jechuun nuti ijoollee jimmaa keessaa warata miitii. Warata miitii godhii baasa. tokkummaa jaalaafis isin jechuun miti kummaanni moo jimmaan keessaa baatan moo isin jimmaa miti. Ani jenne jaalaaf. Jimmaa miti Warra jaalaaf jedhe gaafatu anjedhaan jiru. Anjedhaan jiru. isin jedhaattam isin warri maammeen geggeessu kun jedhe hoogganni maammee jara maammee duuka akka gowwaa akka sa'a deemu kana ila keessan jirtanu miti obbaaftaniittu hin qayyaran nagiseetanu isinoo bakka biraati kan biraa uummadhaa malee yoo waan jimmaan hin taane isinoo ofumaa keessanii keessan jirtanu
Maal jechuudha? Okay, yaada gaarii. Okay, yaada gaarii. Pirezidaantii Maammeen akka nama tokkootti akkuma anaabsii Jimmaa akkuma anaabsiiti Jimmummaa isaa irratti komii hin qabnu waan komannus hin qabnu sii galee. Pirezidaantii Maammeen Jimma mitiidhaan jiru. Yookaan akka Jimmaa tokkotti dubbachuu hin qabu miti. Pirezidaantii Maammeen namuma tokko bakka walumaa gala namuma akka keetiiti. Hoggansa ta'e yoo sin tajaajila ta'e Maammeen allayyaatti sin naqee sin biraa deebi'aadha. Namuma har'a arrabsu kana borsitti faarsa. Sii galee Maammeen rakkoonsa. Namuma har'a mata dureessi ta'e arrabsu kana bor likkii galcha. Borsitti deebise jechuudha. Si'uma faarsu kana allayyaatti naqee si biraa deebi'a. Kanaaf Maammeen achi nun baasuudha. Qorataa keenya weelkaam bagana gaannuuf ta'e kana yaadicha kaattu badhu. Malee Maammeen rabsaan jiru akka kiyyattan Maammeen rabsaan jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا واجد إمبو أدي ميديا ميديا تكاسيتا سونسا jalqaba irratti maammee kabajamii ulfaadhu ati nama beekaadha amma bara 2013 akka lakkoofsa faranjiitii kaaseensi beekaa nama miidiyaa kana Oromoo hunda dura akkaataa miidiyaa kana hiikee hidhuu baree nama nu barsiise abbaa qabsoo keenya abbaa qilleensa qabsoo bara wayyaaneeti ijoolleen har'a si baran yookaan kaleessa si baran tarii waan baay'ee siin jechuu danda'u ati waan baay'ee keessa dabarsite gargaarsi har'a uummata Oromoo keessatti kutaa hunda keessatti gargaarsi namaa jalqabame kun har'a miti kan jalqabe pirezidaantii Maammeetu jalqabe amma miti ture bar pirezidaantii Maammeen dhugaan isaan dhokate malee akkasitti gadi qabamee haddii ijoollee xinnoo nuti xinnoo kanatti gadi dhufee haasa'uun isaan kun nu bilcheessuufi dhimmi kaleessa ebeluu arrabsee har'ammoo ebeluu faarsee waan biraati. Garuu pirezidaantii Maammeen warri beektan hin beektu bara wayyaanee sanaa kaase bara Suudaanii ture kaase bara qabsoo hadhooftuu namni waa'ee qabsoo miidiyaa kana hin beekne akkaataa itti qabsaan akkaataa laayivii itti baanu laayivii tiiktookii miti bara laayivii feesbuukii kana pirezidaantii Maammeen nu barsiise kana galatoomisiin jechuun barbaada akka Oromootti si'i akka warra Abashaatti Yoonii Maanyaa jarri Yoonii Maanyaa irra isa kaanii jiru jarra Bashaa akka Jawaar Muhammaditti ilaalaa jiru nutoo maaliif gadi wal buufnee wal ilaallaadha Ahmad Bosona Baalee pirezidaantii Maammee sooretti isaan kun ana biraa yoomiyyuu kabaja qabdu isiniin jaalladha isiniin kabajaa Maammee deeggaruu qofa miti Maammee bira dhaabadhee lubbuu konan dhaba Maammee baay'een si jaalladha baay'een si kabaja nu jiraadhu kabajaminsiin jedha garuu waa'ee deeggaruuf deeggaruu dhabu waatiin jenna utuu taasaan fitu jecha tamma jetti irratti komii hin qabu qabsoo isaa darbe isaa irratti namni komii qabu hin jiru dhugaa sii baana kun dhugaa lafa jiru qabsoo yeroo darbe keessatti komii irraa hin qabu isa dhufiiti immoo tiiktookii irratti sirrii jette dhufuun isaa taraa keenya bu'uun sirrii jette nama cimaa kun kana irratti komii hin qabu isatu dhufee maaliif godhee yaada isaa bakka tokko dhaabuu dhiise tiiktookii irra dhufee yaada bakka tokko dhaabuu dhiise egaa tiiktookii irra dhufee yaada tokkummaa tamaa ol burqisiisa hin qaba deeggartootas waan isa deeggaru inuma qaba sabaaf saba gidduuttis takka Tigiree arrabsaa takka Oromoo arrabsaa takka Amaara arrabsaa eega tiiktookii irra dhufeeti qabsoo duraan qabsoo dhaabbataa qaba sirriidha duraan cimaadha eenyuu ittiin qixxaatu gaddeebi'uun isaas immoo sirriidha gaddeebi'ee ilaaluun keenya dogoggoraa jechuudha garuuti eega tiiktookii irra dhufe pirezidaantii Maammeen qabsoota duraa sanas harkaa miliqeera maaliifii jedhe eegas yaada dhaabbataa qaba dhugaa irratti hojjeta amma guyyaarraa yaada jijjiira rakkoonsaa yaada fakkeenyaaf tiiktookii namni deessanatti waafe yaada sirriirra amma jiraate amma irra jirtaan eegas sirrii hojjeteera bu'aa buuseera waa guddaa dalageera waa'ee laayivii tiiktook kanas nama dura isatu seenuu eegal kana irraa beekna rakkoon qabu kanarraa rakkoo tokko hin qabu dhugaa isaati tiiktookiitti isatu gad deebi'e malee namni gad hin deebine siigalee inni fagoodha jechuudha taraa Jawaar Mahaammad walii galla kanas kan rakkoo qabu isatti gad of deebisuun isaa maal godhee
Guyyaa tokko nama tokko faarsaa guyyaa tokko nama tokko arrabsa. Guyyaa tokko sabaan nama arrabsaa guyyaa tokko saba tokko faarsa. Isa tiyya akkana of godha. Akkana of gochuun isaa kun immoo sirrii miti. Isaa waliin hin deemu. Silaa bakki isaa guddaadha. Silaa bakka keenyaan tilmaamamuu hin qabu maammeen. Garuu bakki inni itti hojjetaa jiru guyyaarraa yaada arrabsu nama gad deebi'ee isa kanas arrabsu amma gad deebi'ee asilii arrabsa yeroo as keessatti. Asilii bar tiishartii hodhee itti kaa'ee ture. Asiluma arrabsaa ture. Suuraa isaatti keessisee uffachiisaa ture. Silaa kanaa gad deebi'ee deebiin kenninuu jenna nuti. Egalee suuraa isaa wajjin tiishartii hodhisiifatanii goota koo jedhaanii turan. Isuma kanas of gad deebisee isa tiyyi TikTok irratti takka kutaa arrabsa, takka ganda arrabsa, takka nama arrabsa. Silaa inni bulchaa biyyaa ta'uu yaaluu qabaadha bar. Akkuma yaaduma keeti bar. Silaa bulchaa biyyaa ta'uu yaaduu qaba malee guyyaarraa yaada jijjiiruu hin qabu. Nama arrabsuu irratti xiyyeeffachuu hin qabu. Fagoo waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkatti wal hubachuun gaariidha jedheen amana. Namoonni yaada qabdan itti fufuu dandeessu. Innis onurra faca'ee mizaaja isaati. Akkana ga'a. Nuti qabsoo bara duraa irratti wanti nuti mormiin hin jiru akka maatti immoo hamma nu bulchuu hin danda'u jenne. Waa'ee immoo gaddeebi'uu jedhanu mootummaan tokko uummata tajaajilu keessa dukaan naqee keessa deemee ilaalee harka fuudhee ni ta'a. Isinii galee wajjin bulchee ilaale isinii galee maammee amma sadarkaa isaa gadi hin buufne sadarkaa isaa akkuma sanatti jira. Garuu deemsa keessatti edda gara kana deebi'ee of xiqqeesseera. Kanaaf nu uummata Jimmaa bakka hin bu'u hin jarjara. Hin jarjara inni malee waan jennu hin jarjara maammeen ilaama jarjarsa guddaa qabu. Kanaaf maammeen ammas akka ilma Jimmaa tokkotti nu bakka bu'u akka kanatti isaafis otoo akka kanatti jiraate wayya akka kanatti nuufa jiraatu. Maammeen ikkoo nama lolan dhaabu leenca malee dheedheen gada nu wajjin lolaa waa'ee biyyaati akka biyyaatti lolaa leenca torba malee lolan dhaabu leenca torba wal darbinaan lolan dhaaba akkamittan gaa boris na wajjin lolaa inni immoo dhaqeenya argannaanoo lola dhaabaanni dantaa isaatiin leenca arganna akkamitti maammee wajjin lolla. Kanaaf maammeen keenya qabsaa'aadha akka feemesii asirraatti wallaahi namni amma maammee gahu hin jiru. Maammee amma ijoolleen shawaa keessa fiiganii ijoolleen finfinnee keessa jiranu iskiimrar moo maal jettamu sitti qalloo sana mana dhaqu sodaatte maammeen nama mana dhaqe. Garuu maammeen hojiis raawwachuus hin danda'u moo akka sooshaal miidiyaatiin. Kanaaf maammeen nuufa taa'u yookiin garuma gadiitti qoree wama arge hoyyii akka ijoollee qindeessu wama akka seenyu ta'an malee hooggan isaanii sardama wallaahi laazim maammee xiqqeessuu fi miti. Kanaaf ammas immoo dheengaddallee ittan qaana'e hangaree sana keessa jiru gooneerra jedhanii kaanii gaafa booddee mucaa fata lakka jettee lukkeen irraa kaaftes baate to'annoo jala ool hineerraa jedhanii kaanii. Kanaaf qorata wanti si galuu qabu maammeen nu tokko jedhaa jirru maammeen nu caalaa garuu immoo nuun deemuu hin danda'u jenne malee kana jechuun immoo maftii qabna. Galatomaati maammee dubbatan garuu dhumarratti maammee inni guddaan kun dhaggeeffadhame meegaa danuu dubbattanii walii galanis ni galcha waan tokko waan namaaf ifan taane tokko ibsuun bareedudha. Namoonni akkaawuntii jara baan godhan yookaan lookaawutii dhokfatanii akkaawuntii feekiitiin yookaan lammaffaadhaan yeroo fayyadaman akkaawuntii dhuma isa guddaa kana riiskii keessa galcheen hojii xiqqoo tokko socho'e isinii jecha miti abbaa jifaarii jecha. Abbaa jifaarii jecha yoo ta'e abbaa jifaariin keessa qorataanis jaalhaafizis kaalidis ammiyyuu jimmoo tokkummaa ijoolleen hordofaa jiran hundinuu keessa jiru jechuudha. Isaan nuufi intinidha utubaa manaati. Siigalee isaan muka dhaabbate jechuudha. Nu qirincaatii jiraate firee baala manaa minidha nuti. Siigalee. Isaan duuddoodha nu jala dhaabanne rakkoo miti. Akkasii. Isaallee dara keenya. Inna kanaafuu wanti isin beekuu qabdanu wanti isin miine tokko ganaala ganaa bor namiidhaa jettee yaaddoftu tokko hin jiru. Wanti nu waa walirraa qabnu hin jiru. Wanti nu walitti buufannee hojjetataa jirru makiinaa waliin bitataa jirru wayii boru wal kayyannu hin jiru biraazar. Qalal godhi waa wayii. Yaa raadaalis ta'e akka abbaa jifaar ta'e akka ijoollee sanyii mootii kuruu naachoo. Siigalee wanti nu amma adda nu godhu maal inni beektaa? Nuti namoota addaarra namummaatu rabbiin duniyaa kanarra kalqeerraa nuti nama addaati. Akkamitti yoo ta'e kun kenna rabbiiti ganama sii kenna rabbiin kalqaadhumaan uumamaan argatte sanyii mootii biraazar. Waan namni quba baasee si shumee miti sanyii mootummaa. Rabbuma sii kenne ganama ni guzza. Kun qalbii miti mi'a jamaa. Ni'imaa guddaadha alhamdulillah rabbil alamin. Kanaafuu nama duniyaarraa wanti rabbii aalamarraa wanti adda si godhu king family jedhamtee waamamtu tokko. Lammaffaa yeroo haasofnus maaliinis jechuudha beekamtiin keenya gootummaadhaan maslahaadhaan siyaasaan namaa yaaduudhaan malee waa hinaaffaa kana jechuudha nama kuffisuu irratti nama irratti naafuu irratti waan akkanaatiin rabbiin nu uume. Kanaafuu maal gootanii hin yaadda'in hin sodaatin. Ani
TikTokiin kun amma bakka isin keessanuuf bakka nan jiru qabalatti ta'uu danda'a. Akkasinis bakka sana keessanu kenna. Hojiin ofii an hojii koon xumurree maddeen. Faayinaalii macarrashaa isaati ilmi namaa laala masii. Abdi miyuutii godhan. Yeroo wayii namni hojjeta taayimingii qaba. Inni sana Iskindir Naggaanii Finfinnee jira. Amma Iskindir Naggaan dambacaa mana araqee jira. An kunoo taftaattee een Finfinnee keessatti fataa hidhee qaamaa jira. Eenyu waliin qabsaa'uu gabba'e. Haadha dhufeetanii geessii waliin TikTok irratti haasaa jechuudha. Kanaafuu wanti guddaan waan haasa'amu faaniin haasa'uu hin akka ijoollee sanyii mootiitti yannu kuzzariitti addaan baafadha. Angara kooti namoonni amma dubbattanus boris na dubbattan iftaanis na dubbattan nama boo'ee cuncummaa'ee minaaminii ajandaa ta'uu miti. Badaa nattis dadhabinaa. Sababa kan koo jimmin arrafamu, sababa kan koo abbaan jifaar arrafamu, sababa kan koo maatiin koo hin arrafamu. Bootaa diinni naa kennu sana kennaasi yoo barbaaddanis jechuudha. Maatiin mataatanii jechuun jechuun amma ajandaa kennanii takkaa sababa koo abbaa jifaar arrafamanii beeku, jimma arrafamanii beeka. Think of thing. Kun adeemsa kam? Waan sababa koo sin lolilaa ችግር የለም እመልሳለሁ። Qobaan kan koo gantaadhaan. Waa'ee hoogganummaan natti jettu immoo hooggana isa kamiin akka ta'e hin beeku. Namni 10,000 jechuudhaan koodaan jedhee akkaawuntii irratti kireetii godhate jaalhaafis jettee jechuudhaan intini jechuurra tokkummaanis jechuudhaan koodaan bituu bukkeetti goote kabajattiin argatta. Tattaawwaqabbataallee tokko yaada yeroo eeggate 2 maqaa yeroo eeggate 3 ittinis beekamtee argattan sodaatamta kabajamte koodaan jedhame oo mucaa kana itti hoogune koodaan diin dudubba isaa paaworii jira jedhamte sodaatamta biraazil. Kireet godhachuun kan kee faayidaa malee miidhaan qabu. Thank you. Bakka ijoollee. Alexis Yazaalaa waa barreessaa jirta ijoollee jibaarree. Wallahi. Maame naa ta'eera. Naa ta'eera. Maame. Amuyyaa seemee. Tachi gay Maame dhumarratti yaada koo gara eenyutti waan deebisu qaba maame. Maame maaliifidha? Maame kuni La ati mormuu dandeessaa warri kaanii irra caalaa warra jaallataa jirutu jira. Ati mormuu dandeessa. ina mansiisa amma mansiisuu danda'e bar waa meeqa fidee ina mansiisa qalbii nama dandeettii qaba siyaasa keessatti. Muuxannoo gurguddaa fudhateera beektanii ijoollee mansiifateera. Akkuma fedhe nama godha jechuudha. Ijoollee mansiifateera kunoo amma fayyaan namaa koodaa yaa'an itti barreessa. Maqaalee koodaa yaa'an baratee deema bar waraana jaarrata. Kooyaan